akka macaafa qulqulluutti si ibsuudhaaf kakuu haaraa kakuu moofaa keessatti waaqayyo kana fakkaata jedhanii namoonni boca adda addaa bocaa turan. Si galee bifa waaqayyoo fakkaataa jedhanii. Kakuu haaraa keessatti garuu waaqayyo dhufee ani kanan fakkaadhaa jedhee foon uffatee dhufee namatti mul'ate hojii isaa hojjete. Bro kana. Laali ani gaafin kiyya an quraana irraa sin beeku macaafa irraa sin beeku gaafin kiyya loojikaaliidha si galee yoo na dhagaawaa jiraatti. Si dhagaa'an jira man. An kan sin jedhaa jiru Yesus gaafa hin dhalatin sagalee qofa jira naan jetteemi sagaleedha jira. Waaqummaadhaan jira shi baqa waa'ee sagaleetis maqaansaa maqaan Yesuus jedhamu kun jalqaba sagalee jedhama ture bara kakuu moofaa keessatti otoo foon uffatee lafarratti dhufeen dhalatin dura sagalee jedhama ture baqa dhiisii amma waaqummaadhaan jira ture dhiitiin attaasee waaqummaadhaan jira waaqummaadhaan jira ture waaqummaadhaan jira ture waaqadha ture waaqadha. Oh waaq ish yaa akka inni waaqa ta'e kan isatti amanaa jedhee isinitti hime eenyu? Waaqayyoodha. Maqaan isaas Yesuus isa jedhamudha jechuudha. Ankan sin gaafanne namni isin hime jira amma gara namni maal nuu himaree namni nuu hime namni namatu nuu hime osoo hin taane waaqayyotu ofiidhuma isaa nutti mul'ise ofiima isaa nuuf hime. Ankas jedhu jiru gara musliimootaatiin amma laal gara musliimootaatiin gaafin kee loojikaaliidha. Loojikii sanaan natti achi jira yu ture taanaan baay'ee ture taanaan matsaafni kan kee baay'ee ture taanaan nama anat amantaa kanatti amanaa waaqa kanatti amanaa jedhe si kaa'uu qaba si galee waan akkana kana jedhee ragaan jalqaba gaafadhe inni sunuu naan deebine isa kana yu jedhee barreessuu qaba ture anammoo deebi'ee loojikaaliin kaansin gaafadhe eenyuudha waaqa kana amanaa jedhee kan hime eenyuudha isinitti kan hime eenyuudha. Eshi. Kan jedhaa jiru ammoo gara musliimootaatiin ammoo kunoo isaanii ergamoota qabneedhu amanu. Musliimootaaf amanan jedhanii amananii mi'eeyya ergamoonni isaan dura jira. Baqa nutti kan hime waaqayyo akka jiru jalqaba nutti kan hime Addaami isanni fuudhee jannata Eden keessa kaa'e. Achumarraa jalqabe baqa waaqayyo waaqessuun. Namni jalqaba waaqayyoo mi Addaami mini? Addaam bakka hundeeffama namaatiin bar. Hundeeffama namaati malee ergama miti. Isumadha no ergama miti. Addaami isuma jalqaba waaqayyoo uumedha. Inni waaqayyoo maan amana ture. Adabbii balleessaa wanta waaqayyoo isaan tajaajilan hime diduudhaan immoo adabbii keessa seenee ture. Normaal isumarraa bar bakka kanuma. Isuma nuti ergasii Yesuus Kiristoos of nuuf. Jira macaafa kee keessa gara lachiyyuun barbaada bakka sanish macaafa kan kee keessa jira Addaamin nutti himee kan jedhu. Nutti waaqayyo Addaamin nama uume namicha inni uume Addaami nama jannata Eden keessa kaa'eedhe nutti hima macaafa. So namni waaqayyo odoo namni biraan jiraati waa'ee nama bira eessaa fideen sitti maree namni. Abdoodhaan akkamitti wal beektan ganda keessa immoo firamoo akkamitti wal beektanii? Abdoodhaan kan itti wal beeknu aniif abdoon gosa takka. Ayyee. Dhiiga takka. Eeyyaa. Abboonni keenya. Abdoon kan itti dhalate aanaa Nageellee Arsii ganda Adaabaa Qalooti. Eeyyaa. Abbaan isaa abboota keenya biraa lixee achitti lafa qabatee achitti maatii hore. Abbaan isaadha? Abbaan isaa. Eeyyaa. Abbaan abduu. Eeyyaa. Akkasitti gosa tokko waan taataniif jecha akkasitti isa beektan jechuudha. Tayyib walitti dhufeenya qabdanii abdoo wajjin? Sirritti. Sirritti walitti dhufeenya qabna. Maatii mana tokkooti. Maatii mana tokkooti. Tole achumaanuu ammoo yeroo walitti dhufeenya qabdan sanii waan inni keessa bu'ee kana keessa buutanii turtanii jechuun kiyya abdoon kufrii keessa jira amma sa'aatii kanatti wanta kana akka tasaadha isin keessa seentan moo akkanumatti isin muslima taatanii inni kiristaana ta'e walitti dhufeenya qabdan. Waliin kafareeti mishineerii kallattiiti isiniin jedhe bara. Eeyyaa. Kafaraa ture anu nama kafaraadhaanu waytasanitti. Isinuu yeroo san kafartanii turtan jechuudha. Kufrii bira darbee mishineerii kallattiiti nama kallattiin wangeela rageessuuf gadi bahu ani kufrii irraa jechuudha.
والله Atumaan ربي waan isin تنتهي gaafachuu barbaadu ganda wayidhaa tokko teessanii jirtanii Shaashamannee keessaa ana jechuun Awaashoon yeroo takka wayidhaa ganda baadiyyaa tokko dhaqeetiin ture Awaashoon salaamii asitti jechuudha. Achitti Sheek Kamaaliin sitti finnanaan jedhanii turan gaafsan daawaa gochuudhaaf naannoo san dhaqee Sheek Kamaaliin sitti finnanaan jedhanii turan. Naannoo san kan jirtu yeroo san ture isinidha takriiba waggaa 8 akkas dura. Shaashamannee irraa West Arsii zoonii inde Baalee rijiinii deemnee namni najisiisaa ture nu keessattuu ganda Awaashoo irraa haga safara keenyarra darbee haga daangaa kufaleetti namni mishineerii kallattiin baasee bilookii keessa namni naannessaa ture na'a. Abdoo waliin cherchi takka keessa turre. Cherchiin itti seennee itti waaqeffannaa kufrii san itti waaqeffannu aniif abdoon cherchi takka. Manni galluyyuu aniif abdoon mana takka. Ajaa'iba Allah subhaanallah. Ani illee dhaga'ee jira maqaa Sheek Kamaal jedhuun beeka yeroo sanitti godina san keessatti maqaa Sheek Kamaal jedhuu fi akkasumallee immoo abdoo kan jedhan kana hedduu dhagaatiin ture gaafsanii namoonni wal si qunnamsiifnanaan jechaatiin turanii erga sanii waliin qunnamnee akkasitti wanna jedhe tayyib. Tole gaafsan erga isaa wajjin kufrii keessa turtanii silaa'uu rabbiin amma isin baase wal ciyaadu billah rabbiin alhamdulillah rabbil aalamiin isin baase san keessaayi. Gaafsan gaafa akkasitti wanna jettan san isin abdoo wajjin yuu gaafa seentan san beekaatumaan islaamummaan akka dhugaa ta'u qalbitti qabattaniiti moo islaamummaan akka dhugaa ta'e qalbitti qabattaniitumaan faayidaa jiru duniyaatiif haa ta'u wayiif immoo gaafsan shubhaa wayitiitu isinitti argamee jennaani achi keessa seentan isuma wajjinuu jechuu kiyya. Shubhaan takkaayyuu hin jirtu islaamummaa keessatti. Eeyyuu. Takkaayyuu shubhaan takka hin jirtu abadan. Namni wanti kafaruuf maallaqa. Wallaahi maallaqa. Anamma seenaa duraan darbe kan dheengadda irra haasa'e seerra haarawa usuu haasa'e irra hasan. Amma abdooni Abdulqaadiritti duule usuunat duule. Akkanat duulu barbaada. Waliin turre. Waliin jiraanne. Seenaa walii kennaa beene. Haga isatti duulu maa dhufee na waliin haasa'u. Na waliin haasa'u ture bar. Na waliin haasa'u ture. Arra waan narraa himu dhabeeti. Hiyyummaa kiyyaa fi shurraabii bara durii gaafa biraan diin islaamaa gurguradhee nyaachuun nagahee jedhee an biraa deebisanitti ana hima inni. Waan himu waan dhabeef. Osoo waan himu qabaatee seenaa Kamaalii hime. Seenaan Kamaalii garuu seenaa Abdoo garuu Kamaal ammallee haarawa himutti jira. Abdoon as bahee haa caqasu. Yoo barbaade as dhufee gosaan naa himatu. Haa dhufu as Abdoon. Kan kiristaana jettee nasin beekaa kiristaana amma immoo kiristaanummaa kee barbaadu musliima ta'e ishi musliima jechuun maal jechuudha meenatti ayyee gaafii bareedduudha gaafatte takkaffaa irratti ani jalqabuma irrattuu gaafan dhaladhe musliimadha takka hangan xumurutti dammoo na dhaggeeffadha akkamitti musliima taateen naani namni kamiyyuu yoo dhalatu islaamadha waan ta'eef jechuudha. Garuu dammoo kiristaanummaa akkamitti yoo dhalatu kiristaana jedhan dubbatin kaa kiristaanummaa kana moo maatii kiyyatu na kiristaanessi akkamitti an dhaladhee guyyaa 80tti kirrii bifa 3 adii diimaaf gurraacha mormatti naa hidhanii qeesii bira na geessanii bishaan irratti naqanii na cuuphanii yeroo sana ni xiqqishuu xuunxoon hodha harma haadhatiyaan hodha waan beeku kiristaana ta'ee guddadhee waa'ee musliimaa kanan beeku gaafan dammoo musliimummaa kan deemte dura yookaan Gaafii na gaafatti mucayyoon tuni akkamitti na jala dubbatti rabbiidhaatu. Si galee islaama taatee na galee takkaataa itti na galee si himaa na dhaggeeffadhu kaa. ani nan beeka waa'ee musliimaa nan beeka si galee bishaan yoodun ta'een kan xammaqamte xabalaan si galee miti jechuun atammaati laayifii irra teechee ijoollee kara kiristaan musliimummaa fiduudhaaf hin xaariin. Bakka erga xabalaan xammaqame miti waa takkan gaafii si gaafadha. Kiristaanummaa cuuphaadhaan argamamu. Namni kan biyyuu amantaa kiristaana irratti dhalate. Macaafarraa naa deebista malee afaan keetirraa naaf hin deebistu. Kiristaanummaa kana irratti dhalattani moo? Yesuus dammoo kiristaanummaa hordofaa isiniin jedhamu. Qeesini si cuuphnaan ati kiristaana deemisi hin jedhe. Moo jechi kun macaafarra jira. Ragaa wajjin naa deebi. Malee namni kamiyyuu yaaddaam lijochi hulluu jedhe. Si galee yaaddaam lijochi hulluu kiristaan naachoo. Si galee miti kiristaan yaaddaam lijochi hulluu kiristaan. Isin musliima jechuudha. Icharraa uumamtan sin addaan irraa uumamtanii miti uumamni keessan dura lafarraa immoo waaqarraa.
sin Allah jettanii qoysatanii ma Allah jettanii kan itti amantan suni dura eenyusin uume Adam Kristana isin jedhe. Adam Kristana. Adam Musliima re Kiristaana Yesuus Kiristoos Adam ne fattara Kristana ta'uu ragaa sanaa kennayye. Yesuus if Adam waliin beeku. Wayyaa Adam Kristana ta'uu ragaa kenna. ragana kenni wangeela qulqulluu irra deemte dubbiin argatta ragaasaa. Bootaa kamii kiloonan dubbisama caafni na bira jira bootaa kamiin dubbisame. Kanaafuu ammaa ilaali asistee achistee ijoolleen kiristaanaa asirratti sabasabdanii ijoolleen kiristaanaa immoo hundi keessanuu asirratti jechanii akkumaan ishii wajjin hin moromina. Hunduu koppiin riippoortii